Egaa hordoftoota kiyyaa afaanota kana ijoolleen baay'een keessan natti ergitanii iskiriinshatii gootanii nuu ergitanii warri biyya keessa jirtan baay'een keessanii dhugaa dubbachuuf waan kana amma hin binne barreen gaddaatiin bitee namni viidiyoo fi hordofte yoo jiraattanii kanaafuu suuqee dhabe jechuudha kan amma jiru baay'ee xixiqqishu wayiiti waan dhagaa maalii geetis ni jedhusa hin dhabee isiniin jaa akka hubattan abdiin qaba warri isin deebise sorri isin deebisnis akka hubattaniif asirratti isin agarsiisaa jira dhagaan hojjeta lamaan isaatu jechuudha yoo dhagaan dhumatee hin ifu yoo dhagaan itti bittanii ifa jechuudha haga dabalaasha'utti akkana ammaan tana garuu ni dhabe baay'een keessan akkana jettanii beektanii ni dhabeen isin jaa akka hubattan abdiin qabaa gara viidiyootti adeemnee hojjetu. Egaa hordoftoota kiyya akkuma baratame meeshaa bareeda qabatee dhufeetiin jira meeshaan kun gara asallaa ka deemudha. Roottu abbaa leetira 400 bitee fi har'aan tana viidiyoo qabadhee isin dhufeetiin jira meeshaa babbareeda jechuudha. Ramadaan mubaarak ramadaan kariim isin jee hunda keessanuu ramadaan maal fakkaatu jecha salaamtallee hin daganne assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh akkam nagaa jirtanii obboleeyyan jaalatamuu fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaa namni keessan dalagaa fi maal fakkaatu jecha meeshaa babbareedaa televiziyoonii waan hedduu qabadhee dhufeetiin jira minxaafii akkasumas meeshaa mana keessa tokko hagadhuma viidiyoo kanatti na waliin tura viidiyoo kiyyamoo laayikii sheerii gochuuf hin dagatina isiniin jecha maashaallah tabaarakallaa akkuma argaa jirtan kana meeshaa babbareedaa kana jechuudha gatii isaa tokko lamaan isinitti agarsiisa isini hagadhumaatti na waliin turuudha viidiyoo kiyya laayikii sheer gochuuf hin dagatina isiniin jaa akkuma argaa jirtan kana televiziyoona irraa kaasee TV abbaa inchii 32 TV bareeda ta'e egaa televiziyoonii gizee bitamu wanni isaa jijjiiramaatiin dhufa fakkeenyaaf yeroo darbee ismaartii bitee ture ammaan tana soonikaa bitee soonikaallee mirtii yookaan oomisha bareedaadha hedduu bareeda jechuudha hordoftoota kiyya onni Jaapaaniiti oomisha Jaapaaniiti baay'ee bareeda inchi 32 jechuudha meeshaa isaa guutuu wajjin minxaafina jira haga tokko kanatti isinitti agarsiisee gasbooda gatii isaa isinitti kan himu ta'a jechuudha maashaallah Allah isiniin wanti haarawammoo asitti qabadhee dhufeetiin jira wanti haarofni kunis maalinni kun feermuuzii tana maashaallah akkamitti akka bareedu qaamaan jechuudha bilbila keessatti sun taale qaamaan irra caalatti bareeda maashaallah warqaammaa ta'ee jijjiiramee dhufee jira jechuudha silvarii ta'ee saarbisii warqaammaa qabdi feermuuzii kan hojii kadeemu mootu kun kanatti hojjechiisee jira wanni suufraa jechuudha ammaan tana suufraan kuni uffata majlisaa ka ammaatirraa kan dalagameedha maashaallah hedduu akka bareeda faashin ammaati jechuudha rakkoonni kunillee feermuuziin kunillee kanatti jookii kanallee bitattee jirti jechuudha maashaallah meeshaan isii kana fakkaata madrashaa firee lama saanii raanii distii abbaa afurii istoonni kun wanni maashina juusaa saachi istoofi saachi meeshaan isii kana fakkaata gatii isaa isinitti kan himu ta'a isin agadhuma viidiyoo kanatti ammallee waliin turuu hin dagatina rakabootii abbaa gadaa meeshaa isaa wajjin qabdi kun akkuma argaa jirtan kanatti akkam isin jaa sitti mul'ata jedheetii yaada egaa kan isinitti agarsiisen booda gatii isaa isinitti hima maashaallah wanti babbareedni bakka kana ni jira cilfaa orjinaala ta'ee fi cilfaa baay'ee takka bareeda ta'e kanaan durallee isinitti agarsiisee isiniif illee bitee jira warras dhiyeenya kana bite jechuudha waan amma akkanatti dhufee feerri kanaan dura isiniin bitini meeshaan adadummaan jijjiiramaa dhufa yeroo mara haala tokkoon hin dhufu isin jecha hagan eega isinitti agarsiise ammoo gatiin meeqa jechuun keessaniin oolu jechuudha kanaaf gatii isaa isinitti kan himu ta'a asirraa ol isin eegala isin ammallee anuma wajjin turtii gaarii dabarsaa laayikii gochuun dagatina namoonni meeshaa barbaadan haga dhumaa dhageeffadhaatiin lakkoofsi kiyya asirraa fudhaa gara keessaatiin koottaa aspeezaa ramadaallee namoonni barbaadan sinjaa kallattimaan gara gatiitti isin dabarsaa jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya waan inni ta'ee fi biizii ta'eef sa'aatii aduutti waraabaa jira. Egaa hordoftoota kiyya dhiifama guddaa isiniin jecha viidiyoo kana osoo waraabaa jiru namni dhufee jennaan sagaleen garaagaraa yoo ilaalu keessa seenee jiraachuma sagalee irraa balleessee akka maaraa biratti dhaara. Rakabooti abbaa gadaa kana jechuudha gisee bitannee tokko fakkaata qaba rakabootiiwwan kanneen meeshaa maadaa waan ta'eef malee isin tajaajilattan jajjabina gasmaraa miti isaa akkaniif illee haa ta'u hundumaafuu ajaji keessanii qarshii 3,700 bitee fi jira isin lama wajjin masaxaba harkaa tana qarshii 250 bitee fi jira isin naan jenne garuu gisee tokko meeshaan babbareedni gisee dhufu deebi'ee bada kanaafuu biteef jechuudha saani zirgii kana maashaallah hedduu akka furdoodha aditti jirti tanaan jirti saani zirgii taawwanni rakkaan irraayyuu isin hedduu yabbinna qabnanii fayyadamtanii beektanii bilattanii beektanii jiraattan barreessuu dandeettan koomentii halluu miidhuu xalleen gisee tokko dhufa walaakin naafu gimmaashna isii qarshii 1,100 bitee jira dazan isii 2,400 galee yeroo ammaa kana tirii jalaa 600 ka gubbaarraa 350 bitee fi jira asitti waan asitti argitan kana hunda qarshii 2,800 fidha jechuudha onna sirra jiru kun hundi maktafa lamaan osoo hin dabalati
Mammasaa jalqabee maankaa jira. Cilfaa xixiqqaa firii lama jira. Wanni biraammoo wanti seetti dhufe kan hundi keessanuu bitadha. Ani kiyya osoo mana qabu fudheetiin jira. Ka dhooftuu qabu kana jechuudha. Dhooftuu qaba. Albee guddaa tokko qaba. Akkasumas cilfaa lama qaba. Kaalichaa ittoo diimaa jechuudha. Baay'ee akka bareeda kanaan durallee isinitti agarsiisee jira. Inni bira cilfaa kanneen biteefi jira. Albee sadii waan jette waan jetteef kaseetti sun albee tokkoon qaba. Isa malee albee lama biteefi jira jechuudha. Maktafaa tana seettiin gizee dhufu gatiin isaa bareeda bitadha sadiin bakka takkatti. Kuni kan lammaffaati irratti tokkoffaan guddaa kan caalu jira. Isiin tun 500 tamukaatun 200 jechuudha. Pilaastikii 500 tamukaa 200. Akkasiin jaa inni waxii kun immoo qarshii 1,400 itti aansuun ka daabbootii fi ka biddeenaa kana naan jettee jirti. Ka daabboo qaama harkaa qabu kana 450 ka jalaa kana immoo 500 biteefi jira. Saanii tanas dhugaa dubbachuuf hin ajajallee garuu hin fayyada. Waa hedduuf nama tajaajilaa biyya sagantaa garaagaraa qabanii bakka 4-5 qaba waan ta'eef achirratti viidiyoon ol hin qabne natti fakkaate biyya waraaban kun agartanii asirratti kuukisii waan garaagaraa waan gosa 5 bakka tokko dhiyeessuu dandeettan biyya sagantaaf nama tajaajilaa qarshii 950. Asitti immoo boolarii qabdi yookaan maamoqaa bishaanii kana maamoqaan kunillee wal taraa 2,200. Saanii raanii qabdi tokkoffaa akka turkii ta'ee saayiziin isaa guddaa jechuudha. Qarshii 4,300 hordofsitti kiyyaa saaniiwwan kun tokkoffaa fi lammaffaa qabaa guddaa fi xiqqaa qaba jechuudha. Akkasii addaan beekaa inni biraammoo maxxabashaa kana isa orijinaala fi tokkoffaa isaa lama naan jettee kakurree qabu. Maxxabashaa kana maxxabashaa qofa jechuun illee gahaa miti. Wallaahi distillee jechuun illee kana ofii kiyyaa isuma kana diqqootti qaba. Ani diqqoo amma banee sanatti fayyadamaa jira garuu guddaadha gisee itti fayyadamtan hedduu namatti tola. Akka distiitti illee fayyadamuu dandeettanii qabannaa isaarraa lafa keessanii garuu qabannaa hojiillee fayyadamtan bareedaadha isin jaa maamiltoo tokkoffaadha. Wanni isaa kun seeraamikiin isaa kun wal tara waan ta'eef biraa yoo ta'e lammaffaa ta'uu danda'a. Akkana isin jedha isii kana qabsi 2,800 bitee jira ta gubbaa tanaa jechuudha. Tokkoffaa isiiti ka 2,500 illee 2,300 illee 2,000 illee jiraachuu danda'a jechuudha. Lammaffaa fi sadaffaan isaa inni kun tokkoffaa isaati. Ka jalaa kun immoo lakkoofsa tokko guddaadha. Ka jalaa kun lakkoofsa tokko ka amma banee isinitti agarsiisuun immoo lakkoofsa 3 jechuudha. Ka jalaa kana 3,000 biteefi jira isa guddaa. Hidhannaan isaa keessa jira ofiitti hidhatan bilooniin jechuudha. Hordofti yoo itti hidhan kaartoonii keessa waan isinif akka namatti dhufa. Roottoo biyya keessa ta'e tokkoffaa leetira 400 bite. Inni baay'ee guddaa leetira 420 beektanii viidiyoo keessatti naannoo waan bitan. Roottoowwan kana alaa warri nagaa fattan qaalaa leetira guddaa gana ga'u hin jiru. Ka biyya keessaa kun tokkoffaa lammaffaa qaba ka gabarii qabu qarshii 3,500 biteefi jira jechuudha leetira 400. Ka biyya alaa sun ka qurxii qabu sun leetira 200 fo'i malee inni guddaan hin jiru. Distii kanarraa mootuu waan isin jedha distii kana dasii bitadhaa isin jedhe distii dasiitu bareeda jedhee kanaan dura isinitti himee jira. Hadha garuu hordoftiin teetuun abbaa afurinaan jette dasii dhabee laayoon istaaritti biteefi jira jechuudha. Hordoftiin baay'ee bareedu illee fudhina walumaa qixa dhiqootu waan caaltu fakkaatti kan bitaa ture sanirraa. Akkuma mirtiin isaanii garaagaraa gatiin isaaniillee garaagara jechuudha. Kun qarshii 3,000 distiin ammaatuni gatiin isaa bareedduudha. Firee 4 qarshii 3,000 jechuudha. Maankaa kana 2,800 isi tokkoffaa jechuudha kan gizaanne ofiitti yaamana hiyyaanne qabaani. Inni kun immoo kawwatii kun 1,400 akkanuma saarbisii wajjin garuu namni baay'een viidiyoo irra ilaaltanii guddaa isin fakkaatu danda'a guddaa miti giddu galeessa jechuudha hordoftoota kiyya. Yoo viidiyoo ilaaltan meeshaa tokko viidiyoo ilaaltanii hin amanina guddaa ta'uu danda'a isin fakkaatu danda'a guddaa isin jaa. Itti aansuun burcuqqoo shaayii isii masqannajaa qabdu tana 950 biteefi jira walakkaa darjana. Asitti burcuqqoo bishaanii burcuqqoo fi joogii walirratti akkana akka dhufe kan halluu kananiin argee 2,400 isin jaa. Inni biraammootu maashina juusaati. Maashina juusaa kanas wal taraa gosoota garaagaraatiin jira maqaa garaagaraatiin jira nuti saatiin beekamaadha yeroo ammaa biyya keessatti saatiin bareedaa itti aansee soonii kanneen bareedaadha. Ammaan kana saatiidha jookii lama qaba jookiin tokko mastaawotiiti jookiin tokko immoo kan maayikaati kan buna qaba jechuudha. Burcuqqoon biraan jirtu sun fakkiif malee as keessa hin jirtu. Qarshii 5,000 galee jira yeroo ammaa kana. Akka kanaa olillee 6,000 7,000 8,000 illee jira. Wanta tokko qunceen isaa walitti naqxanii daakee gara tokkoon bishaan baasuun gara tokkoon immoo juusii baasuun illee jira 8,000 malee jechuudha gatiin isaa. Eegasii istoofii saatii kana istoofiin kun akkanuma ta'ee saayizii xiqqaa guddaa qaba akkasumas tokkoffaa fi lammaffaa qaba jechuudha gizee bitattan addaan baafadha. Kun saatii tokkoffaa ta'ee saayiziin isaallee guddaadha qarshii 3,800 akkuma 2,500 illee jira akkuma 2,800 illee jira saatii kana ta'ee akkan isin jedhe kan saayiziin isaa ka xiqqaatu jechuudha ka lammaffaa ta'e.
inni biraan mootu wanni haarofni feermuuzii kana waa hedduu takka jaaladheera diizaayina isaa namatti tola. Haqni isaa aguma feermuuzii tanaan dura warqaammaa sanii garuu diizaayina isaa jijjiiramee kan dhufee jira hedduu bareeda jajjabinallee qaba qarshii 6000 isaa jechuudha hordoftoota kiyyaa nu haaraa waan ta'eef dabalee namoonni kan barbaadanii jira jechuudha. Inni biraan moo sufraa kana sufraan kun kan jalaa kan nyaataa kun meetira 2 baay'ee bal'aadha. Waan barbaadan asirratti dhiyeessan hedduu namatti tola jechuudha hordoftoota kiyyaa baay'ee bareeda. Diizaayini isallee kan hedduu namatti tolu kun qarqarraa kun immoo kan bunaati. Akkanis fincaa'aa qarshii 2800 gatiin isaa kan meetira isaa qannasu fi garaan isaa qannasu gatiin isallee akkasuma qannasu. Minxaafi kana diimatti naan jette garuu diimaa dhabee kanatti fuudhee fi jira gara dhumaatti isinitti agarsiisin jedhee tureeyyuu asitti afuun natti hin tolle bakka hin qabu. Isin beekti viidiyoo tanaan duraatirraa iskiriinshaatii gootii natti ergite isuma ta'ee diimaa naan jette turte jechuudha. Itti aansuun hordoftoota kiyyaa viidiyoon keenya gara xumuraa gahaa jira. Televezyiina gizee bittan akkuma silkiin aayifoonii, teeknoo, saamsangii egaa silkii gosa hedduu jira. Televezyiinillee akkasuma garaagarummaa qaba. Sanniin keessaa kan bareeda jedhame isinii bitachuudha. Gizee mara wal fakkaataa dhabamuu danda'a jechuudha. Tanaan dura fakkeenya ismaartii bitee ammaan tana mootu ismaartii miti kan hin bite. Inni biraa immoo namoonni gatii televezyiinii na gaafattan televezyiinii qofa yoo ta'e qarshii 14,000, 15,000, 16,000, 17,000 jira akkuma onni isa maqaan isaa garaagarummaa qabu. Meeshaa kana lakkaa'aa isinimtu waa afur kana jechuudha. Waa afur kana addatti bittan yoo televezyiinii addatti bittan waa afur kana gatiin isinitti dabalaa jechuudha yoo addatti bittan televezyiinii hojii bittan garuu astaayitii qaba. As keessa deekoodarii fi ijoolletu jira, riimootitu jira. Meeshaan hunduu kunoo kana fakkaate ka'ee isaatirra kaa'ee kana jechuudha. Walumaa galatti televezyiinii wajjin qarshii 22,500 biteen. Televezyiinii inchii 32 ta'ee biraandiin isaa yookaan oomishni isaa soonikaadha. Soonikaan baay'ee bareedaadhaan beekamaadha jechuudha hordoftoota kiyyaa. Mirtii Jaappaaniiti. Baay'ee takka bareeda. Dhiyoota asirratti wanni barreessan kun soba. Maali waayifaa wal fudhachiisuu dandeettanii bulutoojii wal fudhachiisuu dandeettan waa hedduu barreessan asirratti. As keessaa garuu bitee namoota biteef waan argeefi niimoorii irratti keessistanii niimoorii walitti fakkaatan walitti isinii dhufuu danda'a. Waayifaallee akkaataa itti walitti fiduu dandeettanii wanta bitamu walitti jira malee kallattiin manguun walitti namaan dhufu asirratti barreessan kun hundi akkana isininchaa hordoftoota kiyyaa televezyiinii gizee bittan meeshaa isaa guutuu wajjin akkuma maqaa isaa akkuma oomisha isaatiin garaagarummaa qaba akkasitti akka hubattan abdiin qaba. Namoonni inchi garaagaraa naaf gaafattan yeroo bitatu heddan gara keessaatiin dubbisa. Egaa kan isinin jaa meeshaan obboleettii kiyya kanarraa kana fakkaata akka itti tolu abdiin qaba. Inshaallah viidiyoo biraatiin immoo rabbi jedhe walitti deebina. Hundi keessanuu laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Guyyaa gaarii isiniif haa ta'u ragamaa obsaan jaalattanii feetanii na daawwatan hundi keessanuu galatoomaa ulfaadhaa isinin jedha. Guyyaa gaarii keessanaa oolaa.